Odeeffannoo keenya ispoortii guyyaa irraantanaatiin tapha chaampiyoon liigii tokko irratti Erling Haalaandii goolii 5 galchuun seenaa inni hojjetee fi gama biraatiin biyyi waancaa addunyaa 2022 Qataritti gaggeeffamaa ture irratti seenaa guddaa hojjettee Moorokoonis waancaa addunyaa bara 2030 qopheessuudhaaf dorgommii eegaluunis himamaa kan jiru irratti odeeffannoowwan ispoortii keenya saatanaa keessatti odeessa walitti qabannee harkaa qabna. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haa gochamu. Hanga dhumaatti nu faana bu'uu hin dagatinaa. Namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenyaa hin ta'in ammoo odeeffannoowwan ispoortii keenya yeroo yeroon isin bira akka ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Akkasumas like, comment, share godhaa. Otoon odeeffannoo kana akka kanaan gadiitti itti dhiyaadhaa. Taphataan colleen kilaba Manchester City fi Premier League England keessatti maqaansaa akka malee ol kaa'ee mul'ataa jiru Haalaandii tapha chaampiyoon liigii tokkicha irratti goolii 5 galchuudhaan seenaa ajaa'ibaa hojjete. Tapha chaampiyoons liigii Manchester Cityin goolii 7 fi duwwaadhaan RB Leipzigtti mo'atte irratti Erling Haalaandii goolii 5 galchuudhaan seenaa ajaa'ibaa galmeesse. Haalaandii dorgommii kilaboota Awurooppaa gurguddoo gidduutti taasifamu irratti taphataa umrii xiqqaadhaan saffisa gooliiwwan isaa 30 eeggaate ta'uudhaan maqaan isaa kan ka'aa jiru waggaa ta'u akkasumas taphataa umrii xiqqaadhaan tapha chaampiyoon liigii tokko irratti goolii 5 lakkoofsee riikardii addaa qabate ta'uudhaan galmaa'ee jira. Kanaan dura taphataan Arjentiinaadhaa Lionel Messi fi taphataa Biraazil Luis Adriano tapha tokko irratti goolii 5 galchanii kan beekan waggaa ta'u Haalaandii garuu umrii xiqqaadhaan toora isaaniitti makamuu danda'e. Taphataan umrii waggaa 22 kun hanga ammaatti dorgommiiwwan hundarratti gooliiwwan 39 kan galchee waggaa ta'u taphataan Manchester Cityidha tapha bara tokko keessatti goolii hanga kana galchee isa malee tokkolleen hin jiru. Haalaandii goolii 5 tapha dheengadda galgala taphatee irratti kan lakkoofse waggaa ta'u taphoota cimoo 5 darban irratti taphattoota goolii lakkoofsan hundaa'u goolii 3 caalee jira. Goolii 5 Haalaandii galcheen alatti Ilkay Gundooganii fi Kevin De Bruyne tokko kan galfatan waggaa ta'u Manchester walumaa galatti galchii dhaqaa fi galaa 8-1 RB Leipzig mo'achuudhaan nusa xumuraatiif darbuu isaa mirkaneeffate. Manchester Cityin tapha chaampiyoon liigii tokko irratti goolii 7 fi duwwaadhaan morkataa isaa wayita mo'atu kun kan jalqabaa osoo hin taane bara 2019 Schalke irratti goolii 7 galchuun walii galatti goolii 10 fi 2 mo'atee darbee ture. Haala kanaan ramaddii taphoota 8 jimmata dhufuu ba'uun kan Manchester City waliin taphachuu barbaadu dhabamuu danda'a. Real Madrid illee yoo ta'e jaamuudhaan akka malee eeramaa kan jiru waggaa ta'u Erling Haalaandii leenjisaa duraanii kilaba isaa duraanii Dortmundtiin kan amma RB Leipzig leenjisaa jiran Marco Rose argatee haaloo akka itti beetu gabaafama. Leenjisaan kun taphicha dura gareen Manchester City taphataa lammii Norway of keessatti qabatee eessaa'uu hin ga'u yaada jiru kennee kan ture waggaa ta'u garuu dhumarratti seenaa biraa wayita dhalatu akkas jee yaada isaa kenne. Isaaf Manchester City fi Pep Guardiolaan filannoo sirriidhaan kanaatu isaaf ta'a kan jee waggaa ta'u Haalaandii gooliiwwan 3 boqonnaa dura galchuudhaan taphni xumuramuudhaaf ganaa daqiiqaa 45 wayitaafuun haatirikii hojjetee ture. Gooliiwwan hafan lamaan ammoo daqiiqaa 53ffaa fi 57ffaa irratti kan itti dabalee waggaa ta'u guyyuma wal fakkaataatti taphatame kan biraatiin ammoo Poortoo fi Inter goolii malee gargar ba'anii turan. Garuu galchii dhaqaa fi galaa waliigalaatiin takkaa fi duwwaadhaan Inter mo'atee nusa xumuraatiif darbe. Torbee darbe taphoota marsaa kana gaggeeffamaniin Bayern Munich Bonifaa Chelsea fi Miilaan marsaa itti aanutti kan darban waggaa ta'u marsaa itti aanutti darban eenyu waliin akka taphatan baruudhaaf carraan jimmataa fi guyyaa kaleessa galgala gaggeeffame murteessaadha. Odumaan biraatiin biyyi waancaa addunyaa bara 2022 Qataritti gaggeeffame irratti walakkaa maayyiitiif ga'uudhaan ajaa'iba addunyaa jechisiiste Moorokoon waancaa addunyaa 2030 qopheessuudhaaf dorgommii eegaluun dhagahame.
Waancaa addunyaa 2020 irratti tapha walakkaa maayyiitiif ga'uun biyya Afrikaa keessaa kan jalqabaa kan taate Moorokoon waancaa addunyaa 2030 qopheessuudhaaf Ispeenii fi Poorchugaal waliin dorgomaa jirti. Guraandhala 2022 irraa eegaltee weerara Raashiyaadhaaf kan saaxilamte Yuukireen onkololeessa darbee Ispeenii fi Poorchugaal faana dorgomtee turte. Morookoon dorgommii kana keessa galuu kan beeksifte yaa'ii fiifaadhaaf kibxata darbee gaggeeffame irratti hoggaa ta'u erga biyyattiin murtee kana beeksiftee booda ga'een Yuukireen maal ta'uu akka danda'u ifaa miti jaamaa jira. Sababa waraana biyyattii keessatti deemaa jiruu fi rakkoo bulchiinsa waldaa kubbaa miilaa Yuukireen irraa kan ka'e biyyattiin kun dorgommii kana fiixa baasuudhaaf yaaddoo qabaachuu kan ibsite hoggaa ta'u Morookoon waancaa addunyaa 2022 Qatar qopheessite irratti dandeettii ajaa'ibaa agarsiisuun addunyaa ajab jechisiiste. Kilaboota afur dorgommii waancaa keessatti hafan keessa galuun dhumarratti Faransiin mo'amuudhaan keessaa kan hafte. Sadarkaa sadaffaadhaaf taphattus Morookoon Krooshiyaadhaan mo'amuudhaan afuraffaa baatee turte. Garuu seenaa keessatti biyya Afrikaa akka Morokootti waancaa addunyaa irratti maayyii xumuraaf geesse kan hin jirre hoggaa ta'u Morookoon bara 2010 waancaa addunyaa qopheessuuf dorgomtus garuu Afrikaa kibbaatiin mo'amtee turte. Waancaa addunyaa 2030 qopheessuudhaaf biyyoonni akka Arjentiinaa, Chiiliidhaa fi Paaraagwaayis dorgomaa akka jiran odeeffannoon garanaan dhagahamaa jiru ifatti himaa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon keenya ispoortii tanaaf walitti qabannee dhufnee hanga nama waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenyaa hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa akkasumas like komentii godhaa jechaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa odeeffannoo keenya itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa.